Oke, akkam jirtan fayyaa nagaa qabdanii barattoota keenya nagaa alhamdulillah. Kun sagantaa barnoota afaan Oromoo kan yeroo yeroodhaan waraabamee isinii dabrudha. Har'a barnoota keenya kanarraa keessatti kan laallu qubee dachaa xixiqqaa kan jedhu dubbachiiftuu takka takka wajjin kan laallu ta'a jechuudha. Oke, qubeen dachaa qubee torbaatu jira. Isaanis qubee dachaa xiqqaa fi qubee dachaa guddaa qaba. Kan viidiyoo dabre keessatti waa'ee qubee dachaa guddaa laallee jirra. Har'a immoo kan laallu waa'ee qubee dachaa xixiqqaa fi dubbachiiftuu takka takka kan jedhu waliin laallaa jechuudha. Oke, na hordofaa. Oke, inni kun chaa xiqqaa, chaa, chee xiqqaa, chii, choo, chuu. Isa kana hin dheereessinu maaliif jennaan dubbachiiftuu takka takka qofa qaba waan ta'eef osoo hin dheeressinee gabaabsinee dubbisaa deemna barattoota keenya nu hordofaa. Dubbachiiftuu takka takka waan qabuuf dheeressuun hin barbaachisu. Yoo dubbachiiftuun lama ta'e dheeressina malee isa kana takka takka waan qabuuf gabaabsinee dubbisnaa jechuudha. Oke, chaa, chee, chii, choo, chuu, dhaa, dhee, dhii, dhoo, dhuu, nyaa, nyee, nyaa kana biratti aan dabalame nyaa, nyee, nyii, nyoo, nyuu, phaa, phee, phii, phoo, phuu, shaa, shee, shii, shoo, shuu, tsaa, tsee, tsii, tsoo, tsuu, jaa, jee, jii, joo, juu. Oke, kun qubee dachaa qubee xixiqqaa dubbachiiftuu takka takkaa wajjin barreeffama waan ta'eef isa kana laalaa irra deebi'aatii dubbisaa barreessaa isin jenna barattoota keenya. Qubeen dachaa qubee torba qofa waan ta'eef isaan torban kana sirriitti qabachuun barbaachisaadha. Maaliif jennaan qubee kana keessatti jechoota garaagaraa ijaaruu dandeenya. Qubee kanarraa jechoota baay'ee ijaarraa waan ta'eef isa kana qabadhaatii hordofan isin jedha. Irra deebi'aatii dubbisaas hordofaa barreessaallee inshaallah. Yeroo takka irra deebinaa chaa, chee, chii, choo, chuu, dhaa, dhee, dhii, dhoo, dhuu, nyaa, nyee, nyii, nyoo, nyuu, phaa, phee, phii, phoo, phuu, shaa, shee, shii, shoo, shuu, tsaa, tsee, tsii, tsoo, tsuu, jaa, jee, jii, joo, juu. Oke, qubeen dachaa isaan kanneenii barattoota keenya sirriitti hordofaa barreessaa dubbisaa riikaardii kanallee dhageeffadhaa isiniin jenna. Maaliif barnoonni yoo dubbisan yoo barreessan sirriitti namaa gala waan ta'eef isa kanallee dhageeffadhaa irra deebi'aatii barreessaa dubbisaa isiniin jenna. Jazaakumullahu khairan baarakallah jabaadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.